Akkam jirtu jaallatamoo daawwattoota keenya FI birraa oduuwwan gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qindeeffannee jirruun isin biraan ga'a. Andanii Tasfaayii. Ameerikaan kaaba Itoophiyaatti lolli deebi'ee eegaluusaaf yaaddoo akka qabdu ibsite. Waraanni mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay TPLF gidduutti irra deebiin eegaluun isaa Ameerikaa yaaddessuu ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Blinken ibsan. Ameerikaan mootummaa Itoophiyaa fi TPLF yatattamaan sochii waraana dhaabuu fi wallabdeen kun dhaabbataadhaan akka xumuramuu fi tattaaffii taasifamu dachaa akka dabalan waamicha dhiyeessite. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Blinken lolli deebii eegaluu fi lubbuu balaaf saaxiluu isaaf yaaddoo guddaa qabna jedhaniiru. Radeebiin waraana banuun uummata Tigraay fi naannolee ollaa irratti gochaa suukanneessaa raawwachaa jiraachuu himaniiru. Qabeenya naannolee Amaaraa fi Affaar midhaan nyaataa deeggarsa namoomaaf gara naannoo Tigraay imalaa jiruu fi boba'aa deeggarsa namoomaaf ergame saamaa jiras jedhan. Hawaasni idil-addunyaa yaada madaalawaa hin taane kennuurra of qusachuu akka qabuu fi gocha garee kanaan raawwatamaa jiru balaaleffachuu akka qabu gaafataniiru. Ambaasaadar Tashoomaa Togaa dhimmoota wayitaawoo biyya irratti miidiyaa Chaayinaatiif ibsa kennan. Chaayinaatti ambaasadarri Itoophiyaa Tashoomaa Togaa haleellaa gareen shororkeessaa TPLF kaaba Itoophiyaatti banee fi dhimmoota wayitaawoo biyyaa ilaalchisuun miidiyaa Maaleedaa Poost Chaayinaa kibbaa fi International Radio Chaayinaatiif ibsa kennaniiru. Ibsa isaanii kanaanis mootummaan Itoophiyaa walitti bu'iinsicha karaa nagaa hiikuuf irra deddeebiin waamicha dhiyeessus gareen shororkeessaa TPLF waamicha nageenyaa dhiyaateef cinatti dhiisuun naannoo Amaaraatti magaalonni Dabra Biraan, Kombolchaa, Soqoxaa, Laallibalaa sochii fi walgahii uummataa irratti daangeffama ka'an. Manneen maree nageenyaa bulchiinsa naannoo Amaaraa magaalota Dabra Biraan, Kombolchaa, Laallibalaa fi Soqoxaa namootaa fi konkolaattota irratti daangeffama sochii walgahii uummataa hayyama malee dhorku akkasumas dhorkii meeshaa waraanaa humnoota nageenyaatiin heeyyama hin qabne fe'uu fi kanneen biroo ka'aniiru. Murtoon kun magaalonni Waldiyaa fi Dassee murtoo wal fakkaataa dilbata hagayya 28 irraa eegalee dabarsan hordofeeti. Haaluma kanaan manni maree nageenyaa magaalaa Dabra Biraan buqqaatotni galgala sa'aatii 12 booda iddoo qubannaa isaaniitti akka hin seenne yookaan akka hin baane sochii konkolaataa fi sa'aatii mana dhugaatii fi mana nyaataa sa'aatii 2 irraa eegalee akka hin banamne dhorkeera. Akkasumas dhaabbilee daldalaatiin gatii dabaluu dhorkeera. Hojjettoonni warshaa halkanii caasaa nageenyaa seera qabeessa irraa ragaa mirkanaa'e argachuu qabu. Humna nageenya seera qabeessa ta'een ala meeshaa waraanaa qabachuunis ta'e heeyyama mootummaa malee walgahii uummataa gochuun dhorkaadha. Namoota shira afarsanii fi uummata shororkeessaa jiran irratti tarkaanfiin akka fudhatamuuf akeekkachiiseera. Uummanni sochiiwwan shakkisiisaa ta'an irratti odeeffannoo waliif qooduu akka qabu hoteelonni fi bakkeewwan ciisichaa fi cireetti qophaa'an kireeffattootaa fi maamiltoota shakkisiisoo ta'an irratti odeeffannoo humna nageenyaaf kennuu qabu. Haaluma wal fakkaatuun manni maree nageenyaa bulchiinsa magaalaa Kombolchaa namoota yaadaaf sochii diinaa deeggaruun odeeffannoo sobaa facaasuun shororkeessummaa fi burjaajii uummataa facaasan akeekkachiiseera. Namni uggura kana cabse kamiyyuu seeratti ni dhiyaatas jedheera. Miidiyaa hawaasummaa irratti fayyadamuun odeeffannoo sobaa facaasuun uummata tasgabbii dhowwuun akka adabsiisus ibsa kanaan eeramee jira. Dhaabbanni daldalaa dhuunfaa itti gaafatamummaan isaa murtaa'e kan Red Star jedhamu lammiilee godina Harargee bahaa hongeen miidhamaniif deeggarsa midhaan nyaataa kuntaala 100 taasiseera. Deeggarsa kana bakka bu'aan dhaabbata Red Star obbo Sofiyaan Abdallaa hoggansa godina Harargee bahaa harkaan ga'aniiru. Obbo Sofiyaan dhaabbanni kun deeggarsa wal fakkaataa godina Harargee lixaatiifis kan godhe ta'uu himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira buusaa gonofaa godina Harargee bahaa obbo Nuuree Mohammad abbootiin qabeenyaa sochii lammiilee hongeen miidhaman deeggaruuf gochaa jiran dinqisiifachuun deeggarsa dhaabbanni Red Star lammiilee hongeen miidhamaniif godheef galateeffataniiru. Abbootiin qabeenyaa biroos fakkeenyummaa abbootii qabeenyaa uummata deeggaraa jiranii qabaachuun lammiilee hongeen miidhaman deeggaruu akka qaban dhaamanii jiru. Oduu biyya alaatiin dubartiin lammii Saawud Arabiyaa taate tokko waan qeeqa qabu miidiyaa hawaasaa irratti maxxansite jedhamuudhaan hidhaan waggaa 45 itti murtaa'e. Manni murtii farra shororkeessummaa biyyattii dubartiin Nooraa Binti Saayid Alkaatii jedhamtu
intarneetii fayyadamuun duudhaa uummataa fi seera hawaasni ittiin bulu cabsite jedhee akkatti murteessee gareen mirgoota namummaaf falmu daawun jedhamu ibse. Aangawoota Saawudii qeequun alatti wanti biraa isheen goote odeeffannoo bal'aan hin jiru. Dubartiin biraa tokkos fuula Tiwiiterii ishee irratti qeeqa barreessite jedhamte hagayya 9dhaan waggaa 34tti murtaa'e. Daawunitti daayirekteera qorannoo dhimmoota biyyoota galoo galaanaa kan ta'e Abdullah Halam BBC News Hour waliin turtii taasiseen gareen mirga namummaa US kun dhimma kaataanii kan dhaga'e erga manni murtii murteessee akka ta'ee fi dhimmicha itti fufanii akka qoratan dubbatee jira. Wanni simbiraan ga'ate yeroo gaarii qabaadha.